Arras gabaa gurraacha yookaan hawaalaan ni dabale moo ni qannase baankii irratti yoo meeqaan jira meeqaan olii kan jedhu beerut doolaarii Oman riyaal Ameerikaa doolaar Kanaadaa doolaar Turkii riilii Kaataar riyaal paawundi sterlingii yeroo akkasumas Suuziin firankii chaayinaa yawwaan Israa'el shekel bahareen dinar Saawud Arabiyaa riyaal Dubaay dirham Joordaan dinaaraa fi doolaaraa Ijiptiyaan paawundii Indiyaan ruubii Kuweet dinar Awustiraaliyaa doolaar Norwee kiroonii Suudiin kiroonii Saawuz Afrikaa raandii fi Jibuutii firankii kanneen kana fakkaatanii karaa gabaa gurraacha qofa irratti isinii fidee dhufeetii jira. Har'a ammoo baankii irrattis meeqaan akka olii asirratti isinii maxxansaa isa sana ofii keessaan dubbifattu. Itti aansuun gaaffiin tokko kontiraata xumurii gara biyyaatti galuun barbaade kiiloo meeqa yookaan shaanxaa meeqatu eeyyamamaa akkasuma birris harka keenyatti qabannee galuu dandeenya kan jedhu gaaffiin inni jira. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Arrasii Oktooberii 7 ji'a 10/2025 oolmaa sharafoota maallaqaa biyya alaa karaa gabaa gurraacha yookaan hawaala irratti qofa isinii qabadhee dhufeetii jira. Biyyoota isin maqaa dhuftan tokkollee keessaan hambisne isinirraa wanti eegamu yoo jiraate viidiyoo kana haga xumuraatti dhaggeeffachuudha. Yoo ofii kee Beerut jiraatte godanyaan kee immoo Saawud Arabiyaa jiraachuu dandeessi. Biyyoota garaagaraati kan nuti jiru waan ta'eef baay'een keessanii biyyuma ofii keessan jirtan dhaggeeffattanii kuttanii sokkitu jechuudha. Hiriyoota keessaniif illee sheerii gochuutii qabdu. Akkasuma immoo warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa beelii kana gurraacheffachuun guyyaarraa gara guyyaatti odeeffannoo asirratti dhufu itti fayyadamuutii hordofuutii dandeessu. Inni kan biraan ani isiniin darqisiisu namoonni namummaan isinitti dhagahame viidiyoon kun laayikii ta'uu qaba. Laayikiin immoo akka sheeriitti fayyadee hiriyoota keenya biroo biraanis immoo qaqqabsiisnee waliin itti fayyadamna. Carraa kanatti warri jettan qofti viidiyoo kana laayikii godha. Warri laayikii gootanis warri hin gooneef anaaf tokkuma bakka tokkotti naalaa baay'ee sin jaalladha sin kabajaa faamilii kee beekofsaalii jalqaba irratti gaaffii yeroo gara biyyaa galuutti kiiloo meeqa yookaan shaanxaa meeqatu darbaa jedhu kanatti deebisaa itti aansuun immoo gara oolmaa sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiin oliitti darbinaa jechuudha. Kontiraata waggaa 2 xumurtanii warri gara biyyaatti galuu barbaadanii kontiraatadha waan ta'eef yoo jarri keessan tikeettii isinii kutanii kiiloo 46 akkasuma immoo kiiloo 7 harka keessanitti qabattanii galuutii dandeessu. Kiiloo 46 gaafan jedhu shaanxaa lamatti jechuudha. Shaanxaa tokkotti 23 tokkotti 23 walumaa gala kiiloo 46 ta'a. Harka keessan irratti yookaan immoo shaanxaa kan harkatti qabattan irratti immoo kiiloo 7 haga 10tti qabachuutiin darbitanii galuutii dandeessu. Yoo immoo tiraanziitii galuu barbaaddu ta'e tiraanziitii jechuun biyya tokkorraa gara biyyaatti fakkeenyaaf Dubaay irraa kaatanii gara Saawudii irraa immoo gara Itoophiyaa galuu biyya tokkorraa gara biyyaatti biyya sadaffaa irratti Itoophiyaa galuu jechuudha. Inni sun tiraanziitii jedhama. Yoo akkas ta'e immoo kiiloo 80 hamma 100tti qabattanii galuutii dandeessu jechuudha. Walumaa galatti warri kontiraata xumurtanii kallattii jarri keessan tikeetti isinii kutanii isin gaggeessaa jiranii kiiloo 46 shaanxaa lamaanitti naqachuudhaan innis 23 shaanxaa sadaffaan immoo shaanxaa xiqqoo harkatti qabattan kiiloo 7 qabachuudhaan darbitanii galuutii dandeessu. Qarshiis immoo harka keenyatti qabannee galuu barbaanna warri jettanii inni kunis immoo ni danda'ama. Garuu of eeggannoo isin gootan boolii keessatti baay'ee isin shawwaduu danda'u. Gadi buusanii isin jaraatii jijjiiruu danda'u waan ta'eef of eeggannootiin nama sirriitti biiroo irratti jijjiiramuu danda'u. Karaa seera qabeessaan isin jijjiiruu qabachuudhaan maallaqa keessan dhokfattanii boolii keessa darbitanii jijjiirrachuutii dandeessu. Walumaa galatti birri biyya fudhattanii galuunis ni danda'ama. Warri kiiloo jettanis immoo deebiin keessan kanarratti gaaffii dabalataa qabaattan viidiyoo biraatiin deebi'eetii dhufa. Itti aansuun gara oolmaa sharafa maallaqaa guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha qofa irratti ittiin oole isiniif dubbisaa jechuudha. Baankii irratti immoo asuma irratti isinii maxxansa baankii daldala Itoophiyaa irratti. Kunoo akkuma gubbaa irratti argitanii baankii daldala Itoophiyaa irratti haala kanaatiinidha kan inni oolii jiru. Karaa gabaa gurraacha immoo guyyaa har'aa Beerut doolaarri tokko 166 tuqaa saantiima 52 Oman riyaalii tokko karaa gabaa gurraacha guyyaa har'aa 432 tuqaa saantiima 77 Ameerikaa doolaarri karaa gabaa gurraacha 166 tuqaa saantiima 38 Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 119 tuqaa saantiima 35 Turkii riilii karaa gabaa gurraacha 3 tuqaa saantiima 99 Kaataar riyaal karaa gabaa gurraacha guyyaa har'aa 43 tuqaa saantiima
13 akkasuma paawundi sterlingiin karaa gabaa gurraachaa 223 tuqaa saantiima 80 yuuroo karaa gabaa gurraachaa guyyaarraa 194 tuqaa saantiima 56 akkasuma suuziin firankii 208 tuqaa saantiima 80 chaayinaa yeewaan karaa gabaa gurraachaa 23 tuqaa saantiima 37 akkasuma israa'el shekel karaa gabaa gurraachaa 50 tuqaa saantiima 82 bahariin dinaarri tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 441 tuqaa saantiima 80 akkasuma immoo maallaqa keessan yoo rakkoon qabdanii ta'e yoo karoorri keessan ariifachiisaa miti ta'e walitti qabachuudhaan yerootti akkasuma mallaqni dabalu guyyaarraa gara guyyaatti infoormeeshinii hordofuudhaan yeroo akkasii irrattidha kan isin ergachuutii qabdanii jechuudha. Keessan baay'een keessanii kan ji'a tokkoon ergee kan ji'a lamaan ergee yeroo kamiyoon ergee gaariidha warri jettan barri ji'a tokko ji'a lamaa gaafa gara biyyaatti ergitan walittillee isiniin qabamuu karoora keessan biraan isiniin ga'u akka garaa keessanitti isiniin dhufuu jechuudha. Yoo akka carraa ta'ee rakkoo qabaachuu baattan osoo saantiima keessa walitti qabattanii yeroo akkas dabalu kanatti fayyadamuudhaan maallaqa keessan gara biyyaatti ergattanii bareedadhee yaada kana isinii qaba. Itti aansuunii Saawudi Arabiyaa Riyaalidha. Saawudi Arabiyaa Riyaalli tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 44 tuqaa saantiima 39tiin olee jira. Inni itti aanu Dubaay Dirham karaa gabaa gurraachaa 45 tuqaa saantiima 37. Joordaan dinaaradha yoo ta'e dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 234 tuqaa saantiima 95. Joordaan dinaar gara doolaaratti warra jijjiirtanii ergattan immoo Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 166 tuqaa saantiima 38tiin olee jira jechuudha. Haala kanaatiin argachuu dandeessu. Inni itti aanu Ijiptiyaan paawundii karaa gabaa gurraachaa 3 tuqaa saantiima 50. Indiyaa ruupii 1 tuqaa saantiima 87. Inni itti aanu Kuwait dinaarri tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 543 tuqaa saantiima 55. Awustiraaliyaa doolaarri karaa gabaa gurraachaa 109 tuqaa saantiima 91. Norwii kiroonii 17 tuqaa saantiima 21. Suudiin kiroonii 15 tuqaa saantiima 41. Saawuz Afrikaa raandiin karaa baankii 8 tuqaa saantiima 41. Jibuutii firankii karaa baankii 0 tuqaa saantiima 81. Oolmaa sharafoota maallaqa guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa Oktoobar 7 2025 haala kanaatiin olii baankii daldala Itoophiyaa irratti egaa akkuma isiniin jedhe kunoo as gubbaa irratti isinitti mul'ate dheetii yaada. Awaash baankii irrattis immoo warri barbaadan yoo jiraattan isiniif hin dubbisa. Awaash baankii irratti guyyaarraa Ameerikaa doolaarri tokko 141 tuqaa saantiima 91. Yuuroon tokko 166 tuqaa saantiima 41. Paawundi sterlingiin Awaash baankii irratti guyyaarraa 190 tuqaa saantiima 96. Akkasuma suuziin firaankiin 173 tuqaa 0 saantiima 85. Saawudi Arabiyaa Riyaalli tokko guyyaarraa Awaash baankii irratti 42 tuqaa saantiima 40. Akkasuma Dubaay Dirham Awaash baankii irratti 43 tuqaa saantiima 43. Inni itti aanuuf inni dhuma Kanaadaa doolaarri 104 tuqaa saantiima 30tiin olee jira jechuudha. Awaash baankii irratti sharafoota maallaqa guyyaarraa walumaa gala isaatti isa kana fakkaata. Gaaffii dabalatee yoo qabaattan keessattuu warri biyya galuu barbaadan kaargoo erguutii barbaadan maallaqa qabannee galuu shaanxaa meeqaa kallattii yookaan daayirektii galuu barbaannaa tiraansiitii galuu barbaannaa kiiloon keenya baay'eedha. Kaargoo erguurra biyya biraarraatii gara biyya biraatti darbuudhaan akka biyya keenyaatti taquraaraa yookaan kukkuta jedhama. Akkasuma immoo asitti tiraanziitii jedhama. Tiraanziitiitiinis galuu barbaanna warri jettanii gaaffii kanarratti yoo qabaattan gaafachuuti dandeessu viidiyoo biraatiin deebiin dhufa waan ta'eef akkuma isiniin jedhaga viidiyoon kun laayikii ta'uu qaba, sheer ta'uu qaba warri jettan qofti laayik sheer gochuuti dandeessu. Ani isinin dirqisiisu nama dirqisiisuu hin barbaadu. Hunda keessaan ija tokko isin ilaala kabajaaf jaalala guddaa isinii qaba. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a baay'ee.